nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Ameen. Akkam jirtu? Nagaa akka taatan hin beeksisu. Keessi keessan, fuulli keessan hin beeksisa. Nagaan hunduma keessaniif irra darbaa ta'ee isin haa qaqqabu. Ameen. Duraan dursee akka gammadan jechuun barbaada. Keessumaa obboleessa koo Paaster Badhaadhuu baay'ee kan jaalladhu. Faarfannaa isaatti baay'ee kan eebbifamaa turre amma mul'uun ga'u jedhee gooftaan karaa isaa nuu dabale. Ameen. Maqaan gooftaa keenyaa dabalaa jedhama. Ameen. Waaqayyoon baay'ee galateeffannaa nuu dabalaa adeemaa ammayyuu ganaa nuu daddabalaa maqaan isaa haa eebbifamu. Faarfattoota iddoo kana jirtan hunduma keessan baay'ee isin jaalladha. Baay'ee isiniin eebbifama. Lallaboota iddoo kana jirtan hundumti keessan amantoonni obboloonni hundumti keessan isin arguu kootti baay'ee gammadaa. Iddoo kana dhufuu kootti immoo baay'ee gammadaa. Paaster Salamoon namoota akka lubbuu koo keessa jaalladhu keessaa tokkodha. Naa galateeffadhaa Paaster Salamoon. Dubbii Waaqayyoo yeroon kun yeroo faarfannaa waan ta'eef lallaba dheeraa hin qabu. Ergaa Waaqayyoo naaf kennee gabaabsee isin wajjin hirmaadha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 25 kaasee kan jirudha. Mataan keenya lafa jiru ol kaanee dubbii Waaqayyoo yeroo dubbifamu dhageenya. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 25. Kanaafis Gooftaa Yesuus dubbata. Kanaafis ani isinittan hima waa'ee jireenya keessanii waan nyaattaniif waan dhugdaniif yookiis dhanna keessanitti waan uffattaniif hin yaadda'inaa. Haalleluuyaa. Irra deebi'ee dubbisa. Kanaafis ani isinittan hima waa'ee jireenya keessanii waan nyaattaniif waan dhugdaniif yookiin dhanna keessanitti waan uffattaniif hin yaadda'inaa. Ameen. Eeguun kana jira jira. Gooftaa Yesuus waan godhu waan beekuuf. Haalleluuyaa. Waan haaraatu ta'uuf jira. Waan haaraatu ta'uuf jira. Kanaaf akkasiin jira jira. Waa'ee jireenya keessanii. Ameen. Total life. Waa'ee jireenya keessanii. Waa'ee waan nyaattanii. Waa'ee waan dhugdanii. Waa'ee waan uffattanii naaf ta'a. Yaadda'ina. Hallelujah. Amen. Nama lamaan yaadda'in jedhaatti galagalaatti as galagala. Yaadda'in. Hallelujah. Hallelujah. Bola Yesus keessatti. Amen. Amen. Hafuurri yaaddoo mana kana keessaa kan cabe haa ta'u. Amen. Irraa kaasee sabni kee amantiidhaan akka deddeebi'uuf, amantiidhaan ba'ee akka galuuf, jireenya yaadda'uu, jireenya sodaachuu, jireenya gaabbuu, jireenya na'uu yaa Waaqayyo keessa keenyaa buqqisii gati. Ameen. Utaallee akka faarfannuuf. Ameen. Amannee akka dubbannuuf. Ameen. Raajii akka dhageenyuuf. Ameen. Yaa Waaqayyo galgala kanaa hafuura yaaddoo nurraa cabsi. Ameen. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin sammuu kootiin yaadi, afaan kootiin dubbadhu, ani gadi gadin jedhaa, ati immoo ol jedhii mul'adhu. Saba keessa gidduu daangaan hin jiraatin. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Negashaan ameen. Ameen. Kanaafis isinittan himaa hin yaadda'inaa. Ameen. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hin yaadda'inaa yeroo jedhu waa'ee waan afurii dubbate. Waa'ee jireenya keessanii hin yaadda'inaa. Waa'ee waan nyaattanii hin yaadda'inaa. Waa'ee waan dhugdanii hin yaadda'inaa. Waa'ee waan uffattanii hin yaadda'inaa. Hallelujah. Erga akkasiin jedhee hirkadhuuti ameen jedhee. Ameen. Relax jechuu isaati. Kana booddee kan jiru dhimmi isaa kan kooti hin yaadda'in jechuu isaati. Ameen. Hallelujah. Ameen. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Egaa gaaffii tokko gaafadhee gaaffii sanaaf deebii kennee taa'a. Ni jalqabaa gaaffiin suni yaaddoo keessaa akkamittiin hambamuu danda'a? Yesuus Kiristoos hin yaadda'inaa jedhee dhiisetti. Yaaddoo keessaa karaan isin ittiin baatan immoo kana jedhutti dubbate. Tokkoffaa achuma lakkoofsa 25 irratti akka ta'e yaaddoo keessaa ba'uudhaaf jalqaba akka ta'e.
jireenya keenya keessatti akka nuyi hin yaaddofnee fi jireenyi nyaatarra dhagnis uffatarra guddaa hin caala mitiireedha. Yaaddoo keessaa ba'uudhaa fi inni jalqabaa jireenyaa fi ilaalcha madaalawaa ta'e qabaachuu. Relative perspective. Warri fiiziksii warri saayinsii relativity theory. Relative perspective. Waan nama wal bira qaba Gooftaa Yesuus Kiristoos iddoo kanarratti yeroo dubbatu jireenyi nyaatarra akka caalu, dhagni uffatarra akka caalu, taayitii yaadi jechuusaati. Perspektiivii keenya jijjiirri. Si'a baay'ee kan nu yaaddessu waa'ee jireenyaa utuu hin taane waa'ee nyaataati. Waa'ee dhagnaa utuu hin taane waa'ee uffataati. Waa'ee isa alaa dhiisiti waa'ee isa argachuu ati argachuu hin dandeenye. Hojii keetiin jireenya kee argachuu hin dandeessu. Harka keetiin dhanna kee hojjetachuu hin dandeessu. Gabaasuu, dheeressuu hin dandeessu. Uumuu hin dandeessu. Ani harka kootiin isan uume sana yaadadhu. Isa caalu. Jireenyi nyaatarra caalu. Dhagni uffatarra caalu. Isa caalu sana humna keetiin fiduu hin dandeessu. Isa humna keetiin fiduu hin dandeenye iyyuu sii kenneera. Waa'ee isa humna keetiin fiduu dandeessutti yaaddeeni. Amen. Perspective number 1. Relativity thinking. Jireenya keenya keessatti yeroo yaaddoon sammuu keenya keessatti dhufu retreat goonee kophaatti baanee jireenya madaalawaa yookiin ilaalcha madaalawaa qabaachuudhaaf sammuu keenya bilisoomsuun baay'ee barbaachisaadha. Relative perspective. Isa kun namicha isa du'e irra nan caala. Maaliif? Jireenya qaba. Ani namichi ni yaaddoo kun namicha salamtiidhaan rukutame, isa kaansariidhaan rukutame, isa dhukkuba adda addaatiin rukutame irra nan caala. Maaliif? Dhannan ittiin uffatu qaba. Waan caalu Waaqayyo naaf kenneera. Isa kaanii akka itti naa dabalu ani shakkiin qaba. Kanaaf relative perspective kee bisheeffadhuudha inni jalqaba. Yaaddoo keessaa ba'uudhaaf yeroo hundumaa gaafa yaaddoon sammuu keetti dhufu relative perspective sana isa Waaqayyo hojjete isa guddaasaa yaaduu jalqabe. Lammaffaa yaaddoo keessaa ba'uudhaaf akkasuma simbirroo ilaali. Simbirroo ilaali. Simbirroon kun hin balali'uudha. Kan biraa hin facaasan, hin qotan, hin haaman, gombisaatti hin gashan, garuu hin beela'an. Simbirroo kana ilaali. Erga jedhee booddee lakkoofsa 26 irratti simbirroo ilaali jedhee hin dhiisu. 26 dhuma irratti akkas jedhu. Garuu abbaan keessan inni waaqarraa isaan soora. Egaa isin immoo isaanirra guddaa hin caaltaniiree. Ani caalaa dha warri jettan ameen jedha. Ameen. Hirkadhaati ani jedhaani. Ani. Maqaan koo. Caalaadha. Caalaadha. Anatti si moggaasi miti Waaqayyotu si moggaasi. Hallelujah. Nan caala warri jettan ameen jedha. Ameen. Abbaa fedhe, waan fedhe, gaara fedhe, rakkina fedhe, diina fedhe, sodaachisaa fedhe, rakkina fedhe, annan caala warri jettan hirkadhaati si'a lama ameen jedha. Ameen. Ammas. Ameen. Hallelujah. Ameen. Isin eebbisu barabaraan waan isinitti dhufu hundumaa caala argama. Ameen. Barabaraan waan naannoo keessan jiru hundumaa caala argama. Ameen. Dandeettiidhaan caala. Ameen. Qabeenyaan caala. Ameen. Dibataan caala. Ameen. Ilaalchaan caala. Ameen. Humnaan caala. Ameen. Ani jedhame. Ani caalaadha. Caalaadha. Nanatu jedhame. Egaa isin simbira kana hundumarraa hin caaltaniiree. Deebii kenniif kan Yesuusiif. Nan caala. Hallelujah. Waan naannoo keetti si yaaddeessaa jiru kana hundumaa hin caaltamoo hin caaltu. Hin caaltu. Raaza baga reba Hallelujah. Nan caala. Hallelujah. Egaa akkamittiin akkatti caaltu
simbirroon hin qonne, simbirroon hin hamne, simbirroon gombisaatti hin gashine erga quufee jiraate ati immoo simbirroo hin caalta. Maal hin caalta? Jalqaba simbirroon hin balali'a malee viizhinii qabu. Ganamuma ka'ee karumatti toletti balali'a. Itti yaadee mee yaa Waaqayyo viizhinii naa kenni jedhee balali'a. Ati garuu mul'ata qabda. Calluma de ganamuma ka'ee balali'a. Hin caalta. Maal hin caalta? Sammuudhaan caalta. Yaaduu dandeessa. Kanaaf yaaddoo keessaa bahuudhaa fi mul'ata qabaadhu yaadisii jechuusaati. Simbira caalii jechuusaati. Ganama kaatee nama caljattee uffatatti naqxee nama manaan ba'inii mul'ata qabaadhu jechuusaati. Calluma jettee hin balali'inii itti yaadi karoora qabaadhu kaayyoo qabaadhu karaa kee beekii jechuusaati. That is point number 1. Because simbirroon hin balali'a malee no vision, no plan, no idea. Simbirroo taa'ee vision isaa walitti argitanii beektu. Simbirroo wal ga'ii taa'ee mari'atu argitanii beektu. Ati garuu hin caalta. Nan caala warra jettan ameen jedhaa. Jedhaa. Eebba mul'ata gurguddaadhaan Waaqayyo waggaa haaraa kana si haa eebbisu. Great vision in the mighty name of Jesus. A great plan. Hallelujah. Dargaggoonni mana kana keessa jirtan garaan koo baay'ee raafama waa'ee keessan. Amma waan tokko nan isin eebbisa. Bara haaraa kana ganna kana keessa Waaqayyo akka simbirrootu otoo hin taane akka namaatti akka nama caalaa ta'etti mul'ata caalaadhaan isin haa eebbisu. Hallelujah. Ani jedhame har'aa kaasee mul'ata caalaa ta'e Waaqayyo naa kenna. Gadhuuti ameen jedhii. Raabazaan tooraba. Great vision. Great idea. Great plan. In caaltaa isin bira. Kan biraa immoo hin hojjetan isaan kun. Hin araman jechuusaa, hin facaasan jechuusaa, hin qotan jechuusaa, maal jechuusaa? Hin hojjetanii jechuusaa. Ati garuu hin hojjetta. Maaliin caaltaa? Hojiidhaan caaltaa. Faqaaduun salphaatti faarfannaa kun hin baane walaloo barreessuun, weedduusaa qopheessuun, faayinaansiisaa qopheessuun, tikeetiisaa qopheessuun itti yaaduun it takes a lot of work. Wanti hojii malee dhufu waan bu'aa hin qabne duwwaa. Wanti bu'aa qabu hundumtuu hojii baay'ee barbaada. Harka keessa lamaan ol kaasaa sana eebbisa. Irree kanatti afurri hojii itti agarru. Irree kanatti afurri hojii hojjechuu itti agarru. Hojjetee kan hin dadhabne ta'a. Hallelujah. Ati simbira hin caaltaa jechuun maal jechuusaati? Hin hojjetta jechuusa. Jarri hin qotan, hin facaasan, hin araman, hin haaman. Kana goota yoo ta'e hin beeloftaa. Hin yaaddoftaa. Yaaddoo keessaa hin baatu. Yaaddoo keessaa ba'uudhaaf hojii hojjechuusaati. Kan biraa dhumarratti jarri kuni maal godhan? Gombisaatti maal godhan? Hin gashan jechuun they don't have a future jechuudha. Waa'ee future hin yaadan. Waa'ee bor nyaachuu hin yaadan. Waa'ee borii tasuma laadika. Waa'ee borii yaaddoo yaada sana qabu. Ati garuu maaliif gombisaatti gashitaa? Bor Waaqayyo waan gurguddaa fuuldura keetti qopheesseera waan ta'eef. Amma gaa confess godha hirkadhaa fi aan jedhame. Gombisaa kooti sagalee Waaqayyoon naqa. Mul'atan naqa. Humnan naqa. Yaadan naqa. Sababiin isaadhaaf bor Waaqayyo waan guddaadhaaf na qopheessaa jira. Namni amanu yoo jiraate ameen jedhu. Simbirroon waa'ee borii yaadu. Sababii kanaatiin gombisaan qabu. Waa'ee borii yaadu. Biyyoota tajaajila keessaa baay'ee kan dhadhiibu biyya Switzerland. Biyyi Switzerland waraana jaallatu. Awurooppaan waraana addunyaa isa jalqabaa bara 1920tti. Waraana addunyaa isa lammataa bara 1940 kaasee amma 45 World War I, World War II yeroo isaan wal daakanii wal fixan Switzerland waraana keessatti hin hirmaanne. Sababiin isaa Switzerland hojii isaanii guddaan keessaa gombisaa addunyaa ta'anii argamuu barbaadu. Gombisaa namni qabu hundumtuu baankii isa dhumaa Swiss baankii keessa kaa'aa oolisa. Gombisaa isa yeroo
hundumaa waa'ee waggaa 50 booddee waa'ee waan waggaa 100 booddee waan waggaa 200 booddee ta'uu yaadu. Kanaaf yeroo hundumaa jireenyi isaanii biyyi isaanii akka gombisaa addunyaatti ilaala. Inni hojjetee fides inni saamee fides achi kaachuu barbaada. Maaliif qabeenyi isaa boriif eegama waa'ee gombisaa yaadu. Because they always think about the future. Yeroo hundumaa waa'ee borii yaadu. Ati yaaddoo keessaa ba'uudhaaf waa'ee borii dabarsii yaadi. Waa'ee warra har'aan wanti waa'ee borii gombisaa kuufachuu si barbaachisa. Yaada, mul'ata, qabeenya, hojii, humna, karoora isa boriitiif of qopheessuudhaaf isa kana fudhachuuf si barbaachisa. Ati akka simbiraa miti. Simbiran caalta. Maaliin caalta? Mul'ataan caalta. Callumattee ganama kaatee hin badiilitu. Maaliin caalta? Hojiidhaan caalta. Hin qottaa, hin facaastaa. Maaliin caalta? Gombisaatti galchitee hegeree yaaduudhaan caalta. Isa kanaan yaaddoo keessaa baata. Sadaffaa. Attamitti yaaddoo keessaa baata. Yesuus dubbate. Akkasitti jedhe. Bara jireenya keetti harka Waaqayyoo keessa jira. Umurii kee keessatti guyyaa tokko iyyuu ofii keetiin itti dabaluu hin dandeessu. Barri kan Waaqayyooti jedhame. Yeroo kan Waaqayyooti jedhame. Hammam yoo dhamaatee bara kee kanatti guyyaa tokko itti dabalachuu hin dandeessu. Isa duwwaatu hojjeta. Kanaaf boran du'aa laataa jettee yaadda'e. Bara ammati jiraattu Waaqayyootu siif kenna. Bara ammas jiraattu keessatti itti gammadi, itti hojjedhu, itti waaqeffadhu. Bara koo naa dheeressi na jalaa gabaabbataa jettee hin yaadin. Maal jechuu isaati Yesuus? Yeroo Waaqayyo siif kenne sirriitti itti waa'ee time management. Inni jennu yeroo kee akkaataa itti manage gootu hegeree keetiif murteessa. Kennaa Waaqayyo sii kenne keessaa inni guddaan yeroo umurii namaa yoo baay'ate 70 yoo baay'ate 80. 70 jechuun guyyaa 25 jechuudha. Guyyaa 25 guyyaa 25 80 jechuun guyyaa 29 jechuudha. Only 29,200 days. Kan wadi waan akka ta'e. Guyyaa kana immoo tokkoon keessaa luqqifta malee hin dhalu. Meeqannaa hafee jettanii kaalkuleeshinii keessan galee yeroo Waaqayyo siif kenne kana garuu yaaddoo keessaa fuudhaaf namoonni yaadda'an baay'een isaanii namoota yeroo isaanii maanejii godhe. Yeroon akka qilleensaati. Yooti irratti aboo agarsiifte malee si dhiisee bada. Utuutti hin beekin asiin achiin si dudduuba ni jiru, si bira ni jiru, si wajjin ni jiru, fagoo ga'e argita. The secret source of great success is successful time management. Akkaataa itti yeroo keetti waa'ee baatu. Guyyaa Waaqayyo siif kenne, sa'aatii Waaqayyo siif kenne, bara Waaqayyo siif kenne yoo sirriitti itti waa'ee baatee yaaddoon si jalaa bada. Si'a baay'ee namoonni guyyaa isaanii irratti karoora waan hin qabneef hin yaadda'u. Yeroo itti darbaa sanatu yaaddessaa, kanatu yaaddessaa, boran du'aa laataa yaadda'u yookiin waan adda addaatu isaan jeeqama. Because they are not masters of their time. Circumstance is the master of their time. Isa kana keessaa ba'uudhaaf, yaaddoo keessaa ba'uudhaaf, karoora Waaqayyoo Kiristoos nuu kenne keessaa inni tokko sana. Dafee deema. Arfaffaa irratti akkaataa nuti yaaddoo keessaa baanu akkas jedha. Lakkoofsa 30 wangeeluma Maatiyos 6 lakkoofsa 30 irratti egaa Waaqayyo waa'ee uffataati. Biqiltuu har'aa bakkeetti argame bora biddatti naqamutti akka kana bareechee itti uffisa erga ta'e isinitti immoo guddaa caalchisee hin uffisuure isin warra amantiin itti hir'atu dhamaleera. Isin warra amantiin itti hir'atu dhamaleera. Yaaddoo keessaa ba'uudhaaf inni arfaffaa amantii cimaa qabachuu. A man and a woman of faith. Namoota amantii qabu. Waaqayyoon nana mana warri jettan hirkadhaa fi si'a lama ameen jedhaa. Ameen. Ammas. Ameen. An jedhame. Waaqayyoot. Nana mana.
Hallelujah. Hallelujah. An waaqayyo tinana mana yo hinjannate yaaddo keessa ba'uudhaaf karoora isa kana. Yesus Kristos nu waa'ee uffata dubbata. Waa'ee uffata foonii, uffata ayyaanaa. Gooftaan Yesus Kristos waa'ee waan uffattu yaadai. Waa'ee waan jireenya keetii yaadai ilaali. Abaaboo caalaa miidhaguu hin dandeessu. Floridaa keessatti Epcot kan jedhamu seenterii tokko jira. Disney Worldidhaan kan ijaarame. Waan hundumaa waan waaqayyo uume harka namaatiin immoo uumuu yaadani. Harka isaaniitiin uumuu yaadani. Artificial tree. Caakkaa guddaa keessaa caakkaa muka harka namaatiin tolfame tokko kaa'anii. Addunyaarraa artistoonni beekamoon kamiyyuu itti hirmaatanii. Achi gidduu dhaabatee jira. Wal fakkeessuudhaan kaayyoon isaanii. Eessa yoo dhaabattan muka waaqayyo uume gidduudhaa isa namni uume arguu dandeessu. Daalachaadha. Irra hin ifu. Abaaboon qabu. Hin urgaa'u. Hin guddatu. Kan namni uumedha. Kan waaqayyo uume hin urgaa'a. Hin bareeda. Hin dagaadha. Hallelujah. Hallelujah. Isa namni hodhee sitti uwwisu miti. Isa waaqayyo sitti uwwisu. Hallelujah. Isa irratti amantii godhadhu jechuu isaati. Isin eebbisu har'a? Isin eebbisu har'a? Waaqayyo uffata ayyaanaa hodhee isinitti haa uwwisu. Lafa dhaqxeetti akkasitti bareedu. Lafa dhaqxeetti akka balballi banamu. Lafa dhaqxeetti danqaraa kan bal'u cabsu. Lafa dhaqxeetti diina kee kan bittinneessu. Sodaachisu waaqayyo kan sirra kaa'u. Hallelujah. Annana mana jedhee himee. Yaaddoo keessaa ba'uudhaaf akka waaqayyo sitti uwwisu amani jechuu isaati. Akka waaqayyo sitti uwwisu. Bar tokko tajaajiluudhaaf Jibuutii dhaqee. Jibuutiitu tun tajaajilaa yeroo baay'ee waan hin argannee fi biyya sanatti waan hundumaa gaafuma sana godhu cuuphaanis foon Kiristoosiin dhiiga Kiristoos fudhachuus dhukkubsataadhaaf kadhachuus cidii yoo jiraates konfiraansii tokko irratti ta'a kun hundumtu. Naachila tokkotu jira waan hundumaa goonee cidichi yeroo isaa ga'eera jarri dhufan yeroo isaa ga'eera jarri dhufan maali jennaan isa miinzee tokkoffaa ta'etu kootii barbaacha gama sana dhaqee waan ittiin makiinaa deebi'uu dhabee namni sun leetii waan dhufee fi kootii sana fidatee dhufe kootichi mootuutti ta'ee gaarii ture gajjallaa sana gaarii garuu uffatee dhufe. Amma gaaf tokko tun Ameerikaa keessatti tajaajilaaf naanna'u namicha sanaan arge Kaalifoorniyaa keessatti. Attamiin jedheen kottu laali lakkaa'e kootiin mana koo keessaa dhumaan qabu. Gooftaan naa jijjiire seenaa isaa jedhe. Hallelujah. Sitti uffisa gooftaan. Fogooti isa biyya lafaa jechuu kooti ayyaana sitti uffisa gooftaan. The favor of God. Favor isa balbala namaa banu. Favor isa seenaa namaa banu. Hallelujah. Maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Waggaa baay'ee dura yeroo biyya kanaa deemee uffata qabu bareedaadha jedhee kana yaadu hundumaa foo'adhee fudhadhee deemee waan qabu hundumaa akkuma achi dhaqee ji'a sadii ji'a afur booddee nama jaalladhu naasuu koon argadhee naasuun immoo uffata koo hundumaa naanna jaallatti uffata koo jibbite baadiyyaa dhaqee asitti aandayyaa ture. Injibbite uffata koo uffata kana jijjiiriyyatti jijjiiruudhaaf immoo student allowance malee qabu isumaan itti naqee gammadee gadi ba'aa maali kun jetti. Namichi Seraaliyoonii dhufe tokko immoo Alfred Worley kan jedhamu na wajjin kan baratu inni immoo uffata koo jaallata. Inni immoo uffata koo hawwa. Maal uffanni kennu naa jedha. Maal kana waaqotetu naa kennee. Kana gidduutu jiru gaaf tokkotu kilaasii barachaa jiru. Naaseen makattee dhuftee uffata haaraa bifa baay'ee fiddee kloozetii kootti naqxee uffata kun isa biyya kanaa fuudhee dhufe hundumaa gaarbeeji pilaastikiitti naqxee yeroo isheen fuutee gadi baatu hojii walitti dhufu
Alfred Worley Jul. Malbata ina fata sang gatu daga ina rumi ko kesa tina gati. Gaban klasi na rufu Alfred unta ko t-shirt ko fata. Hallelujah. Amen. Hey, Jesus senati di jiru. Amen. Amen jadi amen. Amen. Garu man berbala ya doke sabau fi isin warra marin kamere amanti. Hallelujah. Ija kesan burung fata harga kesan mirga kasa andelane. Wakayot. Ibba. Nana mana. Hallelujah. Unfina kenye kota Yesus. Amas why yadro ke sabauti Yesus yadro ke saba ajaleni akatam ittibam nuti dubbati jalqaba yero nuti dubbati jireenya keenya keessa relative perspective qabata ni kama facaru ni kama katnatu inni lamaffa why simbirro caalu keessani why visioni why hoji why karurai sadaffarati namni jireenya keenya keessatti harka waaqayyo keessa akka jiru why time management keessani yaadai Arfafarati amanti kabadai. Shanafarati lagosno sodomi lamarat kutama sana kesatti akazet. Isin jireenya keenya keessatti yaaddo keessa bahu hin barbaadu yoo ta'e waaqayyo waan hundi isin barbaachisu hundumaa akka ni beeku beeka. Waan isin barbaachisu hundumaa waaqayyo beeka. Siya tokko jilbeenfannee waaqayyo wanti nuyi itti himu hundumtu jireenyi kadhannaa kooti isa belief inni amma yeroo wal bira qabu baay'ee garaagarummaa qabu. Inni durii jilbeenfadhee sa'aatii 2 ta'u sa'aatii 3 waan na barbaachisu waaqayyootti himaa oola. Kana na barbaachisa, kana naa godhi, kana naa bani, kana naa kenni, kana na eebbisiitti jechaan oola. Sa'aatii 3 guutuun itti hima waaqayyootti. Beektu deebisa hin ta'u naan jechaa oola waaqayyo. Waaqayyootu waan isa kadhadhe hundumaa naa deebiseera ta'e asirra hin ga'u. Mbee sammuu kootiin an kadhadha. Hamma mul'ata koon kadhadha. Hamma beekuun kadhadha. Hamma beeku. Yoo kana interview tokko ni ilaala. Interview Tashooma Assagid sirbituu iji isaa kan jaamaa ture. Dambidoolloodhaa ka'e. Yeroo dambidoolloodhaa reefuu ka'e mana barumsaa mishooniitu barataa jiru Haayila Sillaasee dhufanii mootiin biyyaa dhufan dambidoollo faranjoonni abaaboo dhiyeessinaa jedhanii abaaboo fudhadhee Haayila Sillaasee fuulduratti dhiyeessee jennaan abaaboo kana qabadhee kuma jedhu dura faarsinaa jennaan gaafan faarsu sagaleen koo baay'ee mootii gammachiise. Harkaa fuudhanii abaaboo harkaa fuudhanii ofitti na qabanii maal sii goonu naan jedhanii sharaa chaayinaa naa bitanii. Biyya alatti ergaa dabarsiisa. Mana ni keessa jiraatu naaf kenna. Mootiidha. Maaliin kadhate ammoo baay'een keenya jilbeenfannee sharaa chaayinaa kadhata. Waaqayyo kadhanii nu eebbisuu kadhannaa keenya jechuudha. Wanta si barbaachisu situ beeka otoo hin taane satu beeka. Kanaaf waan beektu sana naa godhi jedhiti waaqeffadhu waaqayyoon. Amma kadhannaa koo annan jijjiire kadhannaa waaqayyoon kana godhi ittiin jechaa oolu. Ati beekaadha jechaa oolu. Ati danda'aadha. Ati mul'ataadha. Ati humna qabeessa waan feete godhi jireenya koo keessatti. Kanaaf yeroo sana waan hamma gammachiisu ga'u hojjeta miti. Waan hamma waaqayyoo ga'u hojjeta. Eebba fudhachuu barbaaddu har'a galgala. Waan hamma kee ga'u waaqayyo siif hin hojjetin. Waan hamma isaa ga'u waaqayyo si haa eebbisu. Hallelujah. Mee akkas jedha waan na barbaachisu waaqni koo beeka. Gadduuti gaashanamee jedhiga. Isa kana akka waaqayyo beeku baay'eedha. That means he is not going to give you the overflow seeking. Necessity. Waan si barbaachisu seeking. Waan si barbaachisu all yoo seekenne machookiti. Ilmaan namootaa bara kanaa obesity isa jedhamu garmalee furdachuudhaan mancaa kan jiran biyya lafaa irratti
waan isaan barbaachisu ol waan nyaataniif, waan isaan barbaachisu ol waan dhuganiif, waan si barbaachisu ol gaafa fudhattu ittiin dhukkubsatta, ittiin badda. Waan si barbaachisu garuu lakkaa'ee yeroo sii kennu si tarkaanfachiisaa adeema. Bormaan ta'aa jettee yaadde Waaqayyo boriif isin qaba. Inni Qifirnaahoomitti si eebbisee Beetafaageetti si eebbisa. Inni Beetanitti si eebbisee Naazreetitti si eebbisa. Inni Naazreetitti si eebbisee Galiilaatti si eebbisa. Inni Barana si eebbisee Barachaanu si eebbisa. Waan si barbaachisu inni har'a sii kennee boris siif kenna. Waan na barbaachisu beeka jedhame. Waan na barbaachisu beeka. Isa dhumaa yaada keessa jedha. Yaada keessa Waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaadutti hidha. አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርና መንግስትና ጽድቁን ፈልጉ ሰጀሩ አፋን ኦሮሞ ሳይንቺስ አከዘ ያደ ከይሰ waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaadutti malgoda hidha. Oomishni kenninaaf jechuudha. Akka inni walii gad wittifatu godhina. Yaada kan biraa akka inni qabaatu godhina. Yaada sanatti hidha. Namoonni baay'een yaada isaanii yaada waaqayyootti hidhamaa waan hin taaneef jireenya isaanii achi siquu danda'u. Hidha. Yeroo sana jireenyi keessan gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu jalqaba. Inni dhumaa yaada inaa jedheetu lakkoofsa 34 irratti isheen jedhee isin dubbisee fitra. Waa'ee boriif yaada inaa guyyaa borii ofiisaatiif iyyuu yaada ta'u. Hallelujah. Waa'ee boriif yaada inaa waa'ee 2015 yaada inaa. Hallelujah. Ergaa kooti kan jedhu ameen jedhu. Amen. Har'a kun ergaa kooti kan jedhu ameen jedhu. Amen. Ani yaaddu kan jedhu ameen jedhu. Amen. Garuu of qopheessi jedhaa qaba. Amen. Hojiidhaaf of qopheessi, mul'ataaf of qopheessi, fiigichaaf of qopheessi, yeroo kee maaliif gochuudhaaf of qopheessi, hojjechuudhaaf of qopheessi. Maaliif Waaqayyo si fuulduratti waan guddaa qopheesse. Amen. Raajiidha isa kana yoo inni amantu ta'e ameen jedhamuu danda'a. Amen. Egaa erga kana hundumaa amantee faarfannaan si keessaa dhowwutu irra jira. Namoonni faarfachuu kan isaan dadhaban yeroo yaaddanidha. Yaaddoo kana ofirraa cabsuudhaaf faarfannoon qoricha guddaa. Kanaaf Waaqayyo bara kana faarfattoonni nuuf kenne waanuma addaati. Nu eebbise Waaqayyo. Nu jaallachuusaa faarfattoota nu kennuudhaan nutti agarsiise. Har'a faarfannaa tokko eebbifnaa, ji'a har'aa tokko eebbifnaa, ji'a itti kan biraa eebbifnaa, kan biraa gartuudhaan eebbifnaa, kan biraa eebbifnaa, kan biraa eebbifnaa. Sadarkaa Oromiyaa duwwaatti eebbifna miti kana wadde sadarkaa Itoophiyaatti eebbifna miti. Sadarkaa Afrikaa, sadarkaa addunyaatti eebbisuu jalqabna. Raajiidha kana amana. Hallelujah. Global. Hallelujah. Oromoo gidduudha burqee hin ba'a. Kan namoota faarfachiisu, kan namoota utaalchisu. Hallelujah. Waa'ee borii hin yaadda'inaa. Bor ofiisaatiif iyyuu yaadda'ata. Bajatasaa qabayi, bokkaasaa qabayi. Waggaa dhufu bokkaan hin roobaa laata jedhee namni yaadda'u jiraata. Hin roobaa hin yaadda'in. Waaqayyo fulbaanatti aduu hin baasaa hin yaadda'in. Waa'ee waggaa dhufu hin yaadda'in. Maalinan hojjedhaa, maalinan nyaadhaa, maalinan nagadaa, maalinan bitaa, maalinan gurguraa jettee hin yaadda'in. Hoo raajii Waaqayyo sitti dubbatu. Waa'ee bara dhufu hin yaadda'in. Hallelujah. Waa'ee saba keetii hin yaadda'in. Waa'ee biyya keetii hin yaadda'in. Waa'ee jireenya keetii hin yaadda'in. Waaqayyo waan si barbaachisu beekaa, qopheesseera, fideera. Ol ka'aa, iyyaan, ililleedhaan, ulfinaan Waaqayyo dalateera. Hallelujah. Raajii Yeeshittilaa wajjin kadhannaa gabaabaa hin godhannaa. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Gooftaan koo gammaddee baay'ee akka isin jaalladhu isin iyyuu beektu naaf eebbifamaa galatooma.